Yoo yaa harka fuuna hordoftoota fuulee fi falmataa butaa alaamani nama isaan xiqqaa guddaan jaarsaaf jaartii mana keessan teettanii kun biyya keessaa biyya alaa teettanii yeroo kamiyyuu yaada keessan nuu kennaa deemtan hojii gooroo sin godhu gurra sin dhageessu uraaqa sin godhu waan turee sin fullaasu warroottan biyya alaatti biyya keessaa teettanii yeroo kamii yaada nuu kennitan fuulli FB falmataa butaa garam deemee dhadhaatu oddoo shaakkisu maaf dhaqlaati waan bosonaati wal qabatee bosona jechuun jireenya dhala namaa keessatti iddoo guddaa haa qabudha. Dhalli namaa kun bosona malee jiraachuu hin danda'u. Uummati Gujii kun ilmee fi dhale caalii wanni inni kabajumaanii bosona. Wayii uummata Gujii kanarratti immoo mootummaan hundaa'ee maan godheera. Caasifama akkamii baaseera? Waldaa bineensa bosonaa yookaan dhaabbata bineensa bosonaa jedhee baaseera. Dhaabbati bineensa bosonaa maa eegalaati? Bosona akkaan godhee haa jedhu sun immoo dargaggeessa irra ijaaree waldaa irratti uumee eegalaati. Kanaafuu ana oddoo shaakkisoo lafoota bosonaan beekamtu. Garuu odeeffannoo nuti qabnu ana oddoo shaakkisoo keessatti nama bosona ciru, nama bosona gurguru yookaan gibira mootummaaf hin kaffalle yookaan qabanee mootummaaf hin dhiyeessine keessa dhossanii waa achi warraa qocatan natti fakkaatti. Odeeffannoo akkasii dargaggeessi tokkorraa argadheera. Dargaggeessi sun immoo ana biratti argama. Isin dargaggeessi sun waa inni jedhe san yaada kiyya isinitti hima. Dargaggeessa waliin kaaturu isinitti himuu ta'a jechuudha. Yoo yaa akkasi fayyaa jirta. Mee kaameraa kana naa laala sagalee kee onnaa kaasiiti. Aanaa kamii ganda kam keessa jirta? Ani jiraataa aanaa oddoo shaakkisoo ganda qonnaan bulaa Walaboo zoonii Ciggaa Garee Boqottoo keessatti. Mee keessattuu odeeffannoo wayii dhageenyee dhumne yaada badhaala walii haasofneerra waldaa ijaaruuf irra ijaaramuuf gaafataa turtan. Maaliif roofa Gujii kunuunsu? Waldaa keessa bosona keessa buna dhaannaa hin jenne buna dhaannee akkana goonaa hin jenne bosona keenya kunuunsan jedhan. Isin deddeebisaa ture mee waasa sagalee kol kaasi muhiim. Nutiin akkuma qajeelfama mootummaan pirezidantii Oromiyaa keenyaa gabbaatetti bosonaan jiran kamiyyuu hirmaannaa uummataatiin bulchuun uummata achi keessatti argamu bosona irraa akka inni fayyadamu muummichi pirezidantii keenya kan mootummaa naannoo Oromiyaa qajeelfama kana gabbaasuu isaa hin beekamu. Qajeelfama isaa irratti hundoonne nutis bosona waan qabnuu fi carraa kana keessatti hirmaannee bu'aa qabeessa taana jenne dargaggootaan teenya kabarattee gara mana maatiitti deebitee kan hojii dhaddee mana ifiitii atti jirtu kan kaabbaa ofirraa fichaa argatin kadhaalan qabne kan mana fi keessa qofa ta'aa jirtu kan daabboo tokko bitattee hin dandeenye hirmaannaa qajeelfama keessatti hirmaannee jiraata. Hojii kana keessatti hirmaannee beela keessa dheebuu keessa hojii dhaddummaa keessa baana jenne nuti qaama dhimmi ilaalatu hunda waliin mari'annee as keessatti galuun keenya hin beekamu. Garuu dhaabbata bosonaatti bineensa bosonaa wayiilleen mari'annee wanni isinii barbaachisaa qajeelfamni kullee isin deeggaran jedhanii achiin booda irratti ijaaramnee higa gandaatitti jechuudha. Uummati ganda keenyaa namni 370 ol bakka jirutti wanni kun nuuf mala ijaarsi kullee ganda keenyaa illee hin mala bosonaallee hin qanna jedhamee uummati irratti amanee jechuudha. Irratti amanee nu gurmeessuu isaa hin beekamu. Gaafa gurmoonnellee gaafa ji'a arfaffaa guyyaa 11 gaafa qidaamee achirratti gurmoonne uummati jiru hundi harka irra dhawatee bara kana jechuudha. Bara kana harka dhawannee ka'uu irratti walii galuun keenya hin beekamu jechuudha. Achiin booda eegi gurmoonnee kaaneen booda caasaan gandaatii fi hooggantooti aanaa jechuudha. Walitti mormataa gandi gara aanaa dhiibuun aanaa ammoo gara gandaa dhiibuun walitti mormataa hasila uummataaf hojjetu malan gaaffii keenya sila kanuuf deebisu malane abbootii qabeenyaatiif jecha guyyaa nu talaakkoofsiisanii bordeebi'a ittaan deebi'a torbaan dhutti kuhaa ji'a isaan kuhaa doonuun jedhanu amma ji'a torbaffaa keessa jirti. Ji'a torbaffaa keessa jirra gaaffii tokko doon argatiin waan dhaggaanee dhaannee jira jechuudha. Waan dhaggaanee dhaannee waan nu arganne kaan waan harkaa nu fuudhuu fi nutti deemaa jiran ilaalcha keenya nu keessa casuuf jechuudha. Karoora nuti karoorfannee bosona matartaa jira isaa wal dhiiban kun garana jedha kun garas jedha ifi bosona nutiin kunuun sinaa namichi reefi ta'e jettan adoo godhanu bosona gidduu tanan maan taadee jira. Bosoni amma ormaa saaxilamaa jira jechuudha. Haa hubatee yookiin abbaan dhuunfaa keessa galee haa namni yookaan abbaan qabeenya isaa fudhatu kaayuu isaanii. Ganda san keessatti odoo bosona kana kunuunsuuf deemtanuufa bineensoti uumamaa lafa san keessa jiran jedhan duri. Amma ammoo isin bineensa kana akka hin baane ruufi qofa gujii irraan cimu deemaa jiranii jecha akkana jedhu jedhaniiran jedhan jecha akkana jedhu kadhaa gaanne keessa holla qilleensa akkamii saatalayitii wayii dhufee gurguratan soba jedhanii uummata dubbata hagaan dhugaa wani suni dhibbaa dhugaa jechuudha. Namni wani suni dharailleeni hoogganaa bulchiinsa nageenya itti aanaa bulchiinsa nageenya aanaa oddoo shaakkisoo obbo Saggaayee Qaraaruuti. Maan jedhe seet ganda dhufee namootaan ganda keessa jiran akkasii nu deeggaruu malaa illee jechuudha. Mataa keessa dhawaa wani gurgurtaa karboonii jedhamu sun dharaa qillee dargaggoon tuni achirra gurmoottee bosona kana kunuunsitee qilleensa irraa gurgurattee hojii dhaddummaa keessaa bahuu dandeettii naje isa jedhamu irratti jechuudha. Wani kun feekii
na iteeki jedhe isa ana bira jedhe dubbachuu Sobaa jedhe. soba Teknooloojii baasudha. jedhe Isin jabaadhaa bosona keessa kunuunsaa isin hin jenna. Ammallee immoo akkuma kana qindoo itti deemaati. Dargaggoota akkana walitti dachaatanii bosona Gujii kunuunsuuf deemuun kun gaarummaa guddaa qaba. Jabaadhaa ulfaadhaa wayyaa masin jedhe. Tole kabajamtoota keenya. Waan inni jedhe dhageettaniirtan. Teknooloojii kamiin dhufee saatalaayimii ani nama bakka san jiru ana naan galle dhiifama naa godhaati. Kanaafuu uummati keenya odoo mana barumsaan gadi saataalaayitii caalaa jira. Uummati Gujii waaqa dhiyaata waan ta'eef dargaggooti tuni keessattuu yaada isaanii badhaasaa akkana akkaasanii hin kunuunsinaa bira dhaabbannaa jedhanii yaada isaanii nuu kennaa turani. Ogeessi kaameraa kiyya Oromiyaan Oromootii ulaalaa waaqa addaan nu baasini ruufa Gujiin cirinaa hin balleessinaa bosona Gujii haa kunuunsinu ulfaadhaa wayyaa.